yaada ofii sirriitti dabarfattee jirti homaa irraa nan qabne. Nama dhumaa fudha sarara kanarraa. namni afaan biraa ሌላ ቋንቋ የምትናገሩ ሰዎችም ካላችሁ እንትን ሐሳብ እንቀበላለን ደቂቃ ተካፊ ሰከንዲ ሶዶ መሰን ተብራ ኦቦሌዋን ተንቴቱ ዱርሴ ሲጉቴ ከናፉ ናፉዱቲ ደቂቃ ተካፍ ሰከንዲ ሶዶ ማት እናጎድ ደቂቃ ተከት ሌዲንግ ጋር ሰራ ኮል ዱራን ዱርሴ ወኒ ጀቹ በርባዱ ጆኸር የሮዴራ ወልቤ ናሚኒሶታን ትሬሪ gabaabdumatti yaani wanni waan social media gubbaa deemaa jirtu tokkoon nagaya akka manguddummaadhaa Joharitti ergatanii jaanii yoo sun dhugaa taate Johar manguddummaa maali beektaa manguddummaa waggaa jaanii akka seenaa tokkoo jira Jamaal Abdunaasir Arabootanaa waltaa isa jeeti booddee gizee booddee isaa interview godhanii akka walii Arabniin gallettiin walii gallee addaan gallee jaa akkasillee tahus walii galuu tahus mee Johar waan sadibsaa nu godhu kana biraatiin galatoomii taa biraa takkata irratti da'u ijoollee yeroo qeeroodhaa ammallee diree dawaadhaatti hidhamanii sagalee dhabanii warri silaa isaan walitti gaafasa wal gartee wal doggommi yookaan lola qeeroo wajjin turan alagaan hundi biraa bani asii nama haasuu nama barbaachisu yeroo irraan feesisu ijoollee Oromoo qofaa hidhatti hafee nama 500 turanii san keessaa hamma ta'ellee takka tokko bahanii irra guddaan ammallee hidha jiran baroota irratti faradanii yeroo san Johar ijoollee sammee sagalee ta'ee fi irraanfatamanii jiranii irra guddaan isaanii boondii jaanii boondii namaa keenyatti maallaqa kaayan tokko maqaan isaa lakki boondiin maallaqa kaayanii baasanii jira waasii santu dhabanii horii san dhabuudhaaf hidhatti hafaniitti isaan sagalee ta'eef jechuu barbaada galatoomaan Ibraahim Muusaati hedduun keessan na beektanii ho'i. Sa'a fayyadamuun akkana kuno sakandii 10 jedheen sakandii 10 saniin naa xumure one more last kadhuma hayyee kootu atillee sillamaan hin kadhumaa godha hayyee jawee I think duruma ol beenna natti fakkaate biyyumarraa beennaa wanti sii dhaamnu intala jaarsaati hin beetta bii ta'enna haala guddoo keessa umrii jaarsaatiin nu dhiyamee deeme abbaan kiyya umrii jaarsaatiin naa dhaamee deeme biyya kana maaliif magaalaan kun keessanii maaliif gara baadiyyaa galtanii ummanni keenya maaliif gara baadiyyaa yaatan jennaani nu barumsa hin qabnu isin itti guddifna nurraa fuudhaa jedheen naan jedhe jennaaniin maarree gaafa umrii ijoollummatiin inni nan beeku ta'a yeroo inni asallaa jira yeroo inni adaamaa jira yeroo inni kaalifoorniyaa jira yeroo inni immoo duniyaarra jiru immoo kanaadaa jira baradoo keessa heerumuuf deemeeti duukama deema akkuma inni deemu gaaf tanarraa ammoo wanti sii dhaamnu ilmaan jaarsaatu waa baay'ee beenna waan sii dhaamnu keessaa jawee biyyi keenya guddaa nyaattee hayla sirraa xiqqaa nyaattee si nyaatti yaa rabbii jedhi hin galin. naannoo matana keessa deemi asumarraa dhiiti malee gara biyyaa deemtee dhiita nu guddistee nullee boochiftee haacee dhabnee akka mataan sirrii nu taane guyyaa sana dhiirri muluun hin dhalattu dhiira ta'eef lafaan dhuftu ilmallee dubartii ta'eef immoo gadhee taatee naftu jabaadhu rabbi si haa gargaaru tana sii dhaamaa intala jaarsaatti jabaadhu. Hingalin gara biyya. Galatoomni daqiiqaa isii sirnaanii kadhumaa kuno. Hayyee akkama ooltan jawaa keenya baga nagaa dhufte ammallee irra deebi'eeti gabaabamatti wanni an jechuu barbaada. Akka dhageenyu seenaa irratti illee qabsoon bu'aa baay'ee qabdi karaan qajeelli hin jiru. Sanumatti aansee bakka ati geette kana akka namoonni seenaa beekanitti illee keessa dabarsanitti illee nama hedduu jiru. Gahanillee bira gahanillee haga hiittatanillee ganii haga kufanittillee jechuudha ittillee guddannoo illee beekullee baanuu dhageenyee jirra jechuudha qabsoo guddaa geggeessitee hagadhaan yaadadhaa gaafa ati laaptaappii kan kee lamma kennite nukilara kan keeti nukilarri kan kee asii ka'ee galchitee achitti gaafasan dhugatti gaafasanii jawarga nukilara galchee
bilisummaa wayii geettee jennee abdannee turre jechuudha. Haa ta'u amma wanni kanarratti aansee wanni si gaafachuu barbaade jawwee feena ga'a. Qabsoon tantee taardhaa takaleessaarraa garaagarummaa qabdi. Yoo qabaatte ammoo akkamitti jettii jechuudha gaafiin kiyyuma kanumaa galatoomee. Akka isii kana qofa yoo taatan sheeka dhoggachuu hin danda'u isaantu eebbisee sheekni kottaa akka isii kanatti. Okay. Assalamu alaikum. Garuu dhaamsaan qaba. Afaan Oromootis barreessuu ni danda'e garuu ilaa afaan sagalees dubbachuu ni danda'a. Afaan Amaaraffaa fi afaan Ingiliziitiin xiqqoo barreessa. The organization that I lead is called AIC, African Immigrant Communities of America. My organization worked in peace building. For the last 3 years, we were returning back and forth, Jijiga, Harar, Somali region. We build peace in our region because I am concerned being in that part of the country. As a religious imam and sheikh, I don't want to be a watcher of differences when our people are dying day in and day out. ብዙዎቹ እንደምታዩት ቲፎዞ በቲፎዞ ነው የሚሆነው። አንዱ በአንዱ በኩል ያጦዘዋል፣ ሌላው በሌላ በኩል ያጦዘዋል። የእብድ ገላጋይ ዱላ ያቀብላል። ወዴት ነው የምንሄደው? Where are we heading? As a religious father, what can we do to help? ያሉትን ዲፈረንሶች እኛ ኢማሞች ብዙ ሰው ነው የምናሰግደው፣ in millions, in thousands የምናንቀሳቀሰው ህዝብ ቀላል ህዝብ አይደለም። ግን የፖለቲካ ኤሊቶቹ አንዳንዴ ያንን ኢንፍሉዌንስ እየተጠቀሙ ወደ አንድ ጓራ እንዲገባ ነው የሚያደርጉት for their side, for their benefit. እንደዚህ አይነት ጨዋታዎችን ትተን for the sake of our people, for the sake of our unity, for the sake of our children moving forward ይህንን የመሰለ ሀገር ይዘን የምንባላበትን ጊዜ መቼ ነው የምናከትመው? መቼ ነው የምናበቃው? ሰው በመሬታችን እንዳይሞት ሰው ሰራሽ በገዛ እጃችን የምናደርገው እንዴት እናቆም? የሚሞተው ኦሮሞ ነው፣ የሚሞተው ሶማሌ ነው፣ የሚሞተው አፋር ነው፣ የሚሞተው አማራ ነው፣ ትግሬ ነው። ለምን ሂውመን ቢንግ ምን እናድርግ? what can we do as part of peace builder? እያንዳንዳችን እባካችሁ ተሾሙልኝ፣ የሰላም አምባሳደሮች ሁኑ። ተቀበላችሁ? የሰላም አምባሳደሮች ሁኑ። ሰላም በኦሮሞ ይስፈን፣ ሰላም በኦሮሞ ይስፈን፣ ሰላም በአማራ ይስፈን፣ ሰላም በኢትዮጵያ ይስፈን፣ ሰላም በሁሉ ይስፈን። እነዚህ የሰላም አምባሳደሮች ምን እናድርግ ሰላም ለማውረድ? ወንድሜን ጀዋርን እጠይቃለሁ። what can we do to help to build lasting and permanent peace in Ethiopia? Thank you. እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከዱማ ሰነ ፉዴቲ አቹማን ገረ ጀዋሪት ዴቢሳ አቲስ ጋባፍስ ጋፊ ቶኮ ዮካላ Okay, gabaabsa. Gaafiin kiyya Jawaar dhugaa dubbachuudhaa fi namni akkaan qabsoo Oromoo keessatti akkaan dinqisiifadhuuf akkaan jaaladhu keessaati nama jalqabaati. Kanatti aanseet immoo gaafiin kiyya gaafima lama. Gaafiin kiyya inni jalqabaa walgeettiin kun walgeettii kitaaba eebbisuuti. Kitaaba kana keessatti yeroo kitaaba kana eebbifnu ati kitaaba eebbisuudhaaf kitaaba eebbisutti sababa kitaaba amen kitaaba gurguruudhaaf immoo bizinesa kitaaba kana irraa hojjechuudhaaf immoo namoonni baay'ee yoo laaltanii yeroo ammaa bizinesa hojjechuudhaaf as keessatti deemaa jiraa jedhan. Bizinesa hojjechuudhaaf dhugumatti deemutti jirtamoo waan kanallee namoota kanaaf deebii kan kee maali waan jedhudha. Inni lammaffaan immoo adeemsa amma deemaattu kana keessatti gareen ati qabdu yoo jiraate guruppiin si duubaan jiru yoo jiraate qabda. Kanaan dura yeroo ati hidhamtu nama tokkocha ummata kana sochoosuu dhabne. Namni tokko sochoosuu hin dandeenye. Kanaaf immoo namni tokko hin jiraataa hin du'a. Namni tokko gaafatu nama biraatu bakka bu'a. Gareen ati qabdu jiraas keessatti waan jedhu gaafii qaba. Kanuma galatuma. All right. Gaafiif deebii xumurreerraa gara deebiitiif gara waltajjiitti deebina. Galatooma xiqqoo na wayyeessitan gaafiidhaan.
Gaafii gurbaan dargaggeessii amma eegalerraa kitaaba biizinasa ittiin hojjechuu maal biizinasa hojjechuun haraami? Kitaaba akkanaa barreessuun bar hidhaa taa'eetiin waan hin dalagu dhabeeti malee osoo ala taa'ee waggaa lama afaan irraa fixuu danda'a ture. Hangas xaartee